warahmatullahi wabarakatuh. Gatike irran debi ammas gatike gati hala bekta lat gati hala malin kamala bekta na finne gati hala yo mal gote kamal ta bekta bal haatite garatti jasa galbu tu si batte garani si akka fufatta fufame tinkamte ummata ke sadu batte yerote tu sudala fakawata ta jatte tinkamte agufattu wayyo daima ko jatte sif tinkamte ilmo ko ilmira min jatte si batte sanjote heddu dabarsite garatti si kunosite ya yero sidetu jatte tinkamte sidete kan garai si akka targitti tarsasani marfeedhaan akka qaama si hodhan yookaan kanarraa hafuu dadhabde du'aan addunyaa kanarraa deemte yaa haadha maaluma laata gatiin kee yaa haadha maaluma laata gatiin kee akkammatti haala isaatti garaa jabaate ilmi namaa yaa jamaa meenaaf himaa haadha isaa moo deessa isaa moo kunuunsituu isaa moo hoosiftuu isaa moo hayii yeroo garii nama haadha isaatu agartaa yeroo garii rabbiin nuuf haadiduu nama haadha isaa ajjeesu agartaa subhaanallah mee seenaa tokko siif haa goodu akkas ture mucaa tokko kan diqqeenyaan abbaan isaa irraa du'ee taliigaan jiru duniyaa hundi haadha isaa irratti kufee hafee haadis daa'imummaa isheetiin mucaa kana guddisuu qaba jettee mana barumsaa seessiftee kutaa tokko hanga 8 achuma gandama sanitti barsiistee kutaa 9 hanga 12 magaalatti mana kiraa fuutee fi achitti barsiisaa nyaatatti baataanii turte gaafa tokko mucaa kee jalaa nyaanni dhumachuun oolu jettee ganamaan baatee nyaata isaa baattee gaafa magaalaa seentu mucaan hin jiru mucaan kee osoo nyaata nyaatiin mana barumsaa deeme jettee nyaata isaa qabattee fiigaa mana barumsaa yoo deemtu yaa mucaa kiyyaa osoo nyaata nyaatiin kooga mana barumsaa na jalaa deemte jettee boottee dhungattee mucaanis rifatee maa ijoollee keessatti na saalfachiista akka jirtu agartaa san keessaa dhiita takka hin qabdu uffata kan kee ciccitaa jedhee ala baasee daddarbaanii lammata ija kiyyaan akkasin agarre jedhee haatis gaddaa boohaa gara mana ofii galte innis mana isiin kiraa fuuteef san keessaa bahee mana biraatti galee baratee barsiisee ilmaan horee haati ganamaaf galgala osoo boottu gaafa tokko har'a mucaa kiyya kana arguu qaba jettee ganamaan baatee mana iyyaafataa deemtee gaafa isiin mana isaa kan kooytu daa'imman dhuftee jalaa bantee baabaa maraattuun dhufte jettee gara manaatti fiigaa galte mucaanis yoo dhufe ilaalu haadha isaa yaa jaartiin nana kan jiru kiyya jeeqee si hanqatee jiruu ijoollee kiyyaas jeequu dhuftaa jedheeni ari'ee barriitti cufatee haatis arguu isaatiif baay'ee gammaddee biyya isiitti galtee warra ollaatiin xalayaanaaf barreessaa mucaa kootitti naa kennaa jettee mucaanis ganda sana ijoollee eebbisiisuuf achi dhaqee mee jaartiin sana akkasiin jirtu laalaa jedhee gaafa deemu manas dagatee iyyaafataa deemee gaafa mana seenu jaartiinis mana hin jirtu mannis akka inni qara beeku hin jiru ni dhimbisa qaawwas qaba gabbahee warra ollaatiin jaartiin asiisu maal taatee
waaqayyoo gaafatu. Jaartiin asii qaata duute erga duute ja'a takkan gaa jedhanii yoo itti himan mucaanis baay'ee rifate. Baga dhuftee mucaa haati ta'e yeroo haati ta'e dhalayaatti naaf kenni jettee deemtee jetnaan timtee dhalayaanis maal jedhe seetan. Yaa mucaa kiyyaa ka'ate akkanan na arrabsitu kana abbaan kee yeroo lubbuun jiru san bareedduuti jedhii na waamaa ture. Anis uumamaan ija takka dhabne uumamaan akkanatti fokkonne gaafa tokko osoo asiin lafa si kaahee osoo asiin qoraan cabsu jiru qoraan xiqqoo wahii ija si buute anis rifadhee hospitaaloo si geessu. Doktorichis iji isaa arguu hin dandeettu jedheennaan rifadhee lafatti kufee mala iji mucaa kiyyaatti naa deebitu naaf mali jennaan yoo namni ija baasee siif kennu itti sii galchina jennaan maarree akkas taanaan inni fokkotee guddachuurra an fokkachuu wayya jettee ija koo baasee siif kennee bar yaa mucaa kiyyaa ati na jibbiteef ani siin jibbu jedhe dhalayaan. Mucaanis rifatee gaddee boohee gaddaan gara mana isaatti galee yaa haadha gatiin kee akkana ta'uu qabu silaa.